Nagaa Waaqayyoo siniif haa ta'u hordoftoota YouTube obsee Elroo jalatti argamtan hunduma keessanii fi akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata Waaqayyoo tole gaabboloota koo baga jiraattanii baga warra yeroo guyyaa kana argattu taatanii bariitii hamtuu kana keessatti jechuudha bara haala hundumaa keessatti wanti hundumtu sodaachisaa fi ulfaataa ta'e keessatti baga eeggamtanii warra saatiif daqiiqaa kan argatu carraa warra saatii kan argatu taatan jechuudha maqaan Waaqayyoon karaa hundumaa nama gargaaree nama eegee nama tiskee saatii kana namaaf laatu haa galateeffamu. Yeroon kun yerootti dhaloonni baay'ee rafanii ka'uu dadhabaa jiranitti ba'anii galuu dadhabaa jiran keessatti egaa warri immoo Waaqayyo carraa rafnee kaanuu nuuf laatee ba'anii galuu nuuf laatee dhangala'uu dhiigaa tokko malee lafee akka tasaa cabuu nu oolfatee yeroo kana nuuf laatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haa galateeffamu. Gooftaan sinaa eebbisu jecha mee yaada xiqqoo tokko wal wajjiniin ilaalla akka sagalee Waaqayyootti jechuudha gooftaan sinaa eebbisu. Innis wanta wal wajjiniin ilaallu waa'ee miidhama keessatti akkamitti akka oolchuu Waaqayyoo barree isa nu miidhu sanaaf immoo waan gaarii goonu jechuudha. Otoo miidhamnu warra nu miidhan sanaaf akkamitti waan gaarii gochuu dandeenya jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf baay'een keenya miineellee dhiifama gaafachuun nutti ulfaata. Miidhamne immoo dhiifama gochuunis nutti ulfaata. Keessa keenyatti rakkina biraa baannee afaaniin haadhoo koo maal koo waliin jechuu dandeenya. Mee sagalee tokko iddoo tokko dubbiseetaniini dhiifamni maal akka ta'e otoo miidhamanii immoo akkamitti waan gaarii dubbachuu yookaan dhiisuu jechuudha. Maaliif gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa nuti kan baranne otoo miidhamaa jiru, otoo reebbamaa jiru, otoo du'atti illee geeffamaa jiru waan godhan hin beekaniiti dhiisiif yeroo jedhee dubbatuun argina. Nuti dhaloota kakuu haaraa keessa jirrudha. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gara kakuu moofaattis yoo deebinee achi keessattis miitee dhiifaman gaafatiin kan jedhu hin jiru caafamee hin jiru jechuudha. Maaliif Waaqayyo kallattii hundumaa fi warra miidhamanii fi hin falma isa miidheef immoo firdiin kenna jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gara kakuu moofaa keessatti yoo ilaallu Daani'eelin gaafa ilaallu Daani'eel balleessaa tokko Daani'eel balleessaa hojjeteetu miti. Daani'eel kan inni dararamaa ture yookaan immoo miidhamatti akka dabarfamu godhamee gabaasni adda addaa irratti hojjetamaa ture akkuma beektanii waan Waaqayyoof jiraatedha. Waan Waaqayyoof jiraate waan foonsaa didee waan ulfina Waaqayyoo isa lubbuu isaaf jireenya isaa bara baraatii fi barbaachisu qofa waan hojjechuudhaaf filateefidha. Nattaa hafu coomni mana mootii waan jedheefidha. Hin barbaadu hin nyaadhu jedhee akkuma kana immoo yeroo isaa Waaqayyoof yeroo qabutti waan jilbeeffateef malee rakkoo biraa hojjeteetu miti jechuudha. Garuu Waaqayyo isa akkasii kana maal godhee waan isa miidhe tokko hin qabachuudha. Jireenya Daani'eel yoo ilaalle kadhachuunsaa Waaqayyoof jiraachuunsaa wanta ulfina foonitti nama geessu didee ulfina isa hafuuraa caalchifachuunsaa Daani'eelin murtoon taane akka irratti murteessifamu taasise. Eenyuun namaan eenyuun mootii abbaa irreetiin eenyuun isa ani jira jedhu isa aangoon harkasaa jiru biyya lafaa irratti. Garuu inni bara baraan aangoonsaa dhugaa addaan hin jallisne dhugaa sirriitti madaalee ilaalu madaalliinsaa walqixa kan ta'e karaa Kiristoosiin immoo karaa Waaqayyootiin immoo maal ta'ee fi dhugaan Daani'eel mul'achaa fi ture jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee sagalee Waaqayyoo bakka tokko nan dubbisaa Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 27 fi 28 irraa akkana jedha nan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Inni ni oolcha ni of galchas inni bantii Waaqaa keessatti lafa irrattis milikkitoota ni argisiisa dinqiiwwan ni hojjeta. Daani'eeliin harka leencotaa keessaa inni oolche isa jedhe. Bara Daariyoos mootichaa fi bara Qiroos mootichaatti Faares keessa Daani'eel kanaaf jireenyi wal qixxaateef jedha.
akkamitti ol qixxaateef waaqayyo oolcha waan ta'eef warra akkamiif otoo miidhamanii waaqayyo duukaa warra bu'aniif warra ulfina isaanii jireenya biyya lafaarraa dhiisanii ulfina waaqayyo qofaaf laataniif maal godhee galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u jireenya isaanii akka wal qixxaatu godheef. Daani'eel seenaa Daani'eel namni beektanii een jirtan jedhee yaada yeroo waan hin qabneef gabaabsee dubbadha. Daani'eel yakka inni balleesse tokko hin jiru. Gin hojii biyya lafaa hojii ulfina foonii wajjin walii galuu dide ulfina hafuuraa qofa filate. Gaafa boolla leencaatti Daani'eel darbatamu maal akka ta'e beektu. Gaafa waaqayyoof jiraatte gaafa wanti hundumtuu waaqayyo taafu jette isuma si nyaachuudhaaf ka'eetu isuma si lolutu fira siif ta'a. Maaliif Kiristoos keessa galeessiif abbooma waan ta'eedhaaf jechuudha. Kiristoos galata haa argatu. Kanaaf egaa Daani'eel kan darbatame Daani'eel kan darbatame bakkee ciisaa sirrii miti gola ciisaa bareedaatti miti kan darbatame boolla bineensaa keessatti boolla leencaa keessatti kutaa leenconni jiran keessattidha. Garuu waaqayyo Daani'eeliif gaafa lolu isuma nama nyaatu isa fayyaatti nama liqimsu keessatti maal godhee bakkee ciisaa sirrii godheef galanni guddaa waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf Daani'eeli bakka sanatti homaa tokko hin taane. Daani'eel boqonnaa argate warra boqonnaa nama dhoowwatan gidduutti warra ciranii lafee caccabsanii nyaatan gidduutti maal ta'e Daani'eeli achumatti boqonnaa argate jechuudha. Bakka sirrii ta'eef bakki sirriin hin taane jechuudha. Garuu isarratti ka'e immoo maal godhee boqonnaa dhoowwate inni isarratti ka'e inni murtoon taane akka Daani'eel irratti murteeffamu godhe bakkee ciisaa gaarii qaba mana ho'aa keessa jira. Daani'eel garuu boolla leencaa keessa ture. Bakkee leencaa lafee namaa cabsee nyaatu keessa ture. Haa ta'uyyuu malee waaqayyo maal godhe isa iddoo nama nyaatu sanaaf boqonnaa godheetu isa akka inni nyaatamu irratti ajaja baase sanammoo bakkee ho'aa bakkee ciisaa mana ho'aa keessatoo jiru boqonnaa dhoowwate. Mootiin kun Daani'eel akka ajjeefamudha akka nyaatamudha akka caccabfamee dhumuudha malee akka jiraatuuf miti. Aangoo isaatti fayyadame garuu waan ajaa'ibsiisu keessaa mootiin kun gara itti Daani'eel darbatame yeroo dhaqu Daani'eel waaqayyo akka isa oolchu dura dubbateera waan ta'eef yaa Daani'eel waaqni natti amanattu si oolcheera ree gaafa jedhu eeyyen yaa mootii waggaa 1000 mo'ii jedhe. Anaafatoo maal goona laatatoo nama itoo annatu akkas ta'e ani maalan godha iddoo kanatti yeroo deebisee of ilaalu. Dhugaa qooda dhiifama goonu akkamittiin akkas ta'e akkamittiin kana ta'e mataaf dhukkubsina yaadaan bannee mataaf dhukkubsina jechuudha. Baay'ee tokko torbee kana keessa wanti kun keessa koo deddeebi'aa ture. Maaliif gaafa nuti waaqayyo irratti hafne gaafa waaqayyoof jiraanne gaafa waaqayyo irratti of ganne waaqayyo wantoota garaagaraatiin isa nuuf lole caalaa isa nuuf lolutu caalaa waan ta'eef nuuf bakka hin taane keessatti bakka nama nyaatu bakka lafee namaa cabsu keessatti boqonnaa nuuf laateetu isa ulfina isaatiif gaafa nuti dinnu murtoon taane nurratti murteessisan ammoo mana ho'aa keessa kutaa ciisaa sirrii keessatti boqonnaa isa dhoowwate. Daani'eeliif garuu afaan isa fayyaatti nama liqimsu keessatti boqonnaa laateef galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf Daani'eel garuu amma kana miidhameera bakka fooliin taanetti darbatameera bakka warra lafee cabsanii nama nyaatan keessatti na darbachiifteetta asii ba'een kana si godha asii ba'een akkas si godha jedhee haaloon qaban achuma keessaa yoo hin baaneem achumatti gaafanna akkana jedhu yaa mootii waggaa 100 mo'ii jedhe galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaa firoottan koo anaafatoo maal gochaa jirra laata warra nu miidhaniif warra nu irratti ka'aniif warra nu balleessuu barbaadaniif. Kanaaf egaa anaafatoo warra nu lolan warra nu irratti ka'an warra nu miidhuu barbaadan akkamitti mo'achaa jirra laata. Sagalee kanarraan waan guddaan baradhe jireenya koo keessatti jechuudha. Maaliif keessa koo waan deddeebi'ee fi namni tokko lama yoo dhaggeeffate yoo irraati waa barate anaafis gaariidha waan ani fi kootiitti fayyadame jechuudha. Waan baradhe waan ta'eef irraadha. Galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf miidhuun dhanne qoyamma asii ba'ee har'a buleera waan ta'eef har'a akkas ta'eera waan ta'eef asii ba'ee nan godhaaf hin jenne mootii sana nan miisisa yookaan nan miidha nan himadha hin jenne. Gaafanni gaafachuu dhaquyyuu yaa mootii eeyyen na oolcheera waaqni koo waggaa 1000 mo'ii jedhe oolchuu waaqayyoo dubbate. Kanaaf obboloota koo nutis warra nu miidhan miidhuurra warra nu irratti ka'an irratti ka'uurra kallattii hundumaan immoo miidhamnee yoo jiraannellee
bara keenya keessatti garaa dhiifamaa akka qabaannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Barichi ofii isaatiin iyyuu bara dhumaadha. Barichi ofii isaatiin iyyuu bara ulfaataadha jechuudha. Maaliifi namni kun bara mootota kana gidduutti bara mootonni kun bulchaa turanitti akka sagalichi jedhutti waan hundumaa Waaqayyo inni maal godhu inni waan hundumaa gochuu danda'u oolchaas of qalchaas inni ta'e waan isa faana jiruu fi wanti hundumtuu bara hin taane bara ulfaataa keessatti wal qixxaateef. Baay'een keenya hin beekna. Anota waan gaarii hojjedhu akkamitti jireenyi koolnaa qixxaachuu danda'ee jenna. Waaqayyo gaarii ati gootus hin arga. Warra jalliin hojjetanis hin arga. Ijji Waaqayyo luma qixatti ilaalla. Madaalliin isaas akka kan namaa miti gargar hin ta'u. Garuu ati qoramuun kee, ati dhiphachuun kee ta'u gaarii gootu, miidhamuun kee ta'u gaarii gootu, otoo karaa taatee jirtu dugda duubatti illee yoo deebi'aa jirta ta'e. Waaqayyo si balleessuudhaaf otoo hin taane wal siif qixxeessuufidha. Yookaan immoo gaarummaa Waaqayyo sirraan darbee akka mul'atu, hojii Waaqayyo sirraan darbee akka mul'atuuf. Maaliifi Daani'eliin Waaqayyo miidhuu barbaadee miti. Ulfinni Waaqayyo sirraan darbee akka mul'atu, warri akka Waaqayyo ta'an akkamitti akka haaloo hin bahuuf hin baane argisiisuuf mootii sanatti akkanaaf galeetti jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf Daani'el achi deebi'ee ati kanadha ati sanadha jedhee wanta inni mootii sana irratti dubbatee jiru. Haaloo inni baasu Waaqayyo jira. Sababiin isaas boolla sana keessatti wanta nama nyaatu keessatti isa oolche waan ta'eedhaaf jechuudha. Wanta hundumaa Waaqayyo irratti waan dhiiseef jireenyi isaa wal qixxaateef bara rakkisaa keessatti jireenyi isaa kanaaf wal qixxaate jedhee kan dubbatu sagalee Waaqayyo kanaaf caafanni qulqulluun jechuudha. Kanaafi Waaqayyo waan hundumaa gochuu akka danda'u macaafa Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 2 irratti fudhannee yoo ilaalle Iyyoob otoo Waaqayyoof jiraatu otoo qulqulluu ta'ee jiru otoo akkamitti ijoolleen kollee waa'ee akkaniiru waan isaan balleessan hin beeku too jedhee aarsaa qulqulluu wanta Waaqayyoon gammachiisu bakka ijoollee isaallee yerootti otoo qopheessu gaafa qorame keessatti boqonnaa tokko kaastanii akkamitti akka qorame maal keessa akka darbee dhufe haati manaasaa kaleessa gaafa qabeenya jiru akkam akka si jaallattu maal akka jettu Waaqayyoof wajjumaan aarsaa dhiyeessaa turanillee gaafa inni dhaqee gara as dubbisaa yoo dhuftanii argattu wantoota isheen jettee hundi keenya ni beekna jechuudha. Inni garuu Waaqayyootti citee hafe rakkina keessattis yeroo argatus Waaqayyoof nama Waaqayyoon sodaatu ture gaafa dhabus immoo nama Waaqayyoodhaaf bakka kenneedha malee dhiphina isaa dhukkubfachuu isaa miidhamuu isaa ijoolleen isaa dhumuutti bakka hin laanne jechuudha. Rakkina isaa keessa ta'e ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka jedhe. Akeeka keessa karaatti kan hambisu tokko hin jiru. Akeeka isaa sana keessatti egaa gaariin jira. Wanti yaraan jira, wanti nama miidhu jira, wanti nama miidhuun garuu miidhamuun namoota Waaqayyoo garuu yeroo kamiyyuu badisaaf akka hin taane hubanna jechuudha namoota kanarra. Kanaaf Iyyoob miidhama isaa sana keessatti Waaqayyo jireenya ulfina bareedaa isa duraa caalaa ijoollee babbareeddoo isa duraa caalaa waan gaarii akka godhee fi macaafa kanarraattis hin hubanna. Walumaa galatti har'a waanan jechuu barbaadu otuma miidhamnu otuma wanta gaarii gochaa jirru otuma miidhamneyyuu yeroo hundaa Waaqayyotti hafnee jiraachuu nu haa gargaaru Waaqni. Maaliifi Daani'el irraa waa baranne miidhameera kan isa miidhe akka boolla leencaatti kan akka darbatamu kan godhe mooticha. Mootiin sun garuu gaafa dhaqee gaafatu Daani'el maal jedhe yaa mootii waggaa 1000 mo'i eeyyenna oolchera Waaqayyoon koo jedhe. Baay'een keenya gaarummaa goonuun fi jireenya nuti jiraannu walqixa ta'uu dhiisuu ni mala. Garuu gaarii isa ta'e Kiristoos duukaa buunee gaafa jiraanne immoo wanti hundumtuu akka wal nuuf qixxaatu barree dubbicha duukaa buunee akka jiraannu garaa dhiifamaa akka waliif qabaannu bara kana keessumattuu jechuudha. Barri kun amantaa kam keessayyuu jiraadha. Garaa dhiifamaa waliif qabaachuu, wal qoqqooduu dhiisuu, wal jibbuu dhiisuu, wal irratti ka'uu dhiisuu, afaaniin dhiifama godheera jedhanii keessatti immoo hamaa yaaduu dhiisuu. Isa kana nu barsiisa jechuudha. Kanaaf miidhamni yoo jiraate iyyuu haala kam keessatti dhugaadhumaan garaa qulqulluudhaan
keessa keenyaa dhiisuu, afaaniin jaalala barreessuu, afaaniin jaalala dubbachuu, afaaniin haadhoo koo jechuu, garaadhaan immoo waan biraa yaaduu otoo hin taane akkuma afaanii ta'u.